Tole akkam jirtu maatiin chaanaalii kanaa hundumti keessan nagaa keessan ansaaf galiin jedhama. Egaa guyyaa har'aas viidiyoo kan biraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya guyyaa har'aa namoonni baay'een akkuma nagaafachaa turtanii baayinaansii irraa gara teelegiraamiitti yookiin immoo teelegiraam irraa gara baayinaansiitti akkamittiin baalaansii qabnu doolaaras haa ta'u toonis haa ta'u kiriptoo kamiiniyyuu gara teelegiraam irraa gara baayinaansiitti akkasuma baayinaansii irraa immoo gara teelegiraamiitti akkamittiin dabarsuu akka dandeenyu nagaafachaa turtanii. Kanaaf viidiyoo keenya guyyaa har'aa gaaffii kanaaf deebii qabatee dhufee jira jechuudha. Diteelii ammalmaatti walii wajjin ilaalla tokko isaa isteeppii keessa darbuun dura jiraatu hunduma isaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo ammaa kana akkuma beekamu eerdrooppii garaagaraa hojjechuudhaan akkasuma onlaayinii qarshii garaagaraa yeroo argatanii baayinaansii irratti baasuudhaan akkasuma baayinaansii yookiin teelegiraam waaleetii irratti gara qarshiitti yookiin immoo gara birrii keenyaatti jijjiirama jechuudha. Kanaaf teelegiraam irraa gara baayinaansiitti akkasuma baayinaansii irraa gara teelegiraamiitti dabarfachuu yoo barbaanne akkamittiin akka tiraansferii gochuu dandeenyu walii wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf ammalmaatti viidiyoo kana daawwachuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasuma yaada yookiin gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti akkuma kanaan duraan nuu barreessaa. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan afaan keessaniin teekinooloojii barachuu dandeessu. Akkuma beekamu yeroo garaagaraatti viidiyoo teekinooloojii wajjin wal qabatan chaanaalii kana irratti poostii gochuu jalqabuun keenya ni yaadatama jechuudha. Kanaaf viidiyoowwan garaagaraa illee qabannee dhufaa waan jirruuf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna jechuudha. Kanaaf gara viidiyootti darbuu keenyaan dura isa jalqabaa baayinaansi akkaawuntiidhaa fi teelegiraam akkaawuntiin nu barbaachisa waan ta'eef baayinaansi akkaawuntii akkamittiin akka banannu akkamittiin akka veerifaayi goonu hunduma isaa viidiyoon paartii 1 fi paartii 2dhaan asuma chaanaalii kanarratti waan argamuuf baayinaansi akkaawuntii hin qabdan yoo ta'e viidiyoo sana seeraan daawwachuu hin dagatinaa. Teelegiraam waaleetii immoo akkamittiin bananna jechuudhaa fi viidiyoo kan biraallee isin hojjechuu dandeenya. Viidiyoon teelegiraam waaleetii banachuudhaaf baay'ee hin ulfaatu isteeppii salphaadha jechuudha. Akka baayinaansii namatti hin ulfaatu veerifaayi gochuufis waan amma kanatti ulfaatu miti waan ta'eef baayinaansii xixiqqoo si rakkisuu danda'a. Baayinaansii immoo akkamittiin bananna jettanii yoo gaaffii taate chaanaalii kanarratti viidiyoon hojjetamee waan jiruuf viidiyoo sana seeraan daawwachuu hin dagatinaa. Kanaaf kallattiidhaan gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti dabarra jechuudha. Seeraan ilaaluu hin dagatinaa. Sababni isaa isteeppii tokko yoo dogoggorree baalaansii tiraansferii gochaa jirru dhabuu dandeenya jechuudha. Carraa dhabuu dandeenya waan ta'eef viidiyoo kana seeraan hordofuu hin dagatinaa. Waan hojjetan immoo of eeggannoodhaan akka viidiyoo kana irratti isteeppii nuti itti agarsiisu seeraan deemuu hin dagatinaa. Sababni isaa namoonni baay'een yeroo baalaansii tiraansferii godhan keessumaa kiriptoo waaleetii garaagaraa eksternaal waaleetii irratti gaafa tiraansferii godhanii adireesii dogoggoraa yoo gashanii dogoggora ta'uu danda'a. Baalaansii keenya dhabuu dandeenya jechuudha. Kanaaf of eeggannoon hin barbaachisa jechuudha. Kanaaf galatti gara viidiyootti isin dabarsa. Jalqaba irratti akkuma isiniin jedhee ture namoota eerdrooppii garaagaraa fayyadamuudhaan kooyinii yookiin immoo kiriptoo baalaansii isaaniirraa qabanii ekscheenjii pilaatfoormii kamiiniyyuu OKX kanneen akka Bybit kanneen akka baayinaansii teelegiraam waaleetii fi kan biroollee dabalate waaleetii tokkorraa waaleetii kan biraatti yookiin immoo akkaawuntii kiriptoo ekscheenjii ta'anii irraa isa tokkorraa gara isa kan biraatti dabarsuun hin danda'ama. Garuu asitti waa isin beekuu qabdanii tiraansaakshin fii kan jedhamu jira yookiin immoo kaffaltii baalaansii keenya gaafa tiraansferii goonu kan nurraa kututu jira jechuudha. Kana malee dhiibbaa kan biraa tokko iyyuu hin qabu. Akkaawuntii barbaadan irraa akkaawuntii barbaadanitti tiraansaakshinii gaggeessuu dandeessu. Garuu of eeggannoo isin gochuu qabdanii adireesii gaafa koppii godhatanii namatti ergitan yookiin immoo namni isin ergu suni tiraansaakshinii adireesii waaleet adireesii gaafa koppii goonu of eeggannoo guddaa nu barbaada jechuudha. Sababni isaa qubee tokko dogoggoreennan kan nama kan biraa irratti ergama dogoggora kan biraa ta'a jechuudha. Qubee tokko illee dogoggore jennaan kan nama kan biraa irratti gala waan ta'eef kisaaraa keessa isin gashee jechuudha. Kanaaf of eeggannoo isin barbaada. Gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti yeroo deebinu baayinaansii irraa gara teelegiraamiitti yookiin immoo teelegiraamii irraa gara baayinaansiitti akkamittiin baalaansii qabnu tiraansferii akka gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Baayinaansii akkaawuntii hin qabdan yoo ta'e gara fuulduraatti akkamittiin akka banachuu dandeessan akkamittiin akka veerifaayi gochuu dandeessanii viidiyoo guutuun paartii 1 fi paartii 2dhaan asirra waan jiruuf akkuma jalqaba irratti isinitti himee ture sirriitti viidiyoo sana daawwachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanaaf kallattiidhaan gara viidiyootti dabarra jechuudha. Yeroo ammaa kana jalqaba irratti baayinaansii irraa gara teelegiraamiitti akkamittiin akka dabarsuu dandeenyu walii wajjin hin ilaalle jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti baayinaansii keenya banna jechuudha. Baayinaansii erga bannee booddee baayinaansii irraa teelegiraamii irratti erguudhaa fi
Baayinaansi akkaawuntii yookiin immoo appilikeeshinii keenya erga bannee veerifaayi goonee waan hundumaa xumurree booddee maal arginaa baayinaansii keenya erga bannee booddee karaa harka mirgaadhaan bilbila keenya irraa garaa gadii waalet kan jedhutu jira jechuudha. Waalet kana erga bannee booddee diipooziitiitu jira, withdraw kan jedhutu jira, baay'ee tiraansfer kan waan akkas akkasiitu jira jechuudha. Kanaaf jalqaba maal goona? Akkuma isin argaa jirtan asirraa withdraw goona jechuudha. Sababni isaa tiraansferii waaletii keenya kan biraatti yookiin immoo akkaawuntii kan biraatti yeroo dabarsinu withdraw goona jechuudha. Withdraw erga goone booddee jalqaba irratti akkuma isin argitanii withdraw crypto or withdraw fiat kan jedhutu jira. P2P trading kan jedhutu jira. Inni kuni baankii irratti yookiin immoo local baankii fakkeenyaaf kanneen akka local baankiitti dabarsuu yoo barbaadanii baankota biyya Itoophiyaa keessa fakkeenyaaf kanneen akka Awaash baankii, Cooperative, Commercial midhaan kan jedhamatti dabarsuu yoo barbaadanii P2P jalaanii doolaara qabdan gurgurtu jechuudha. Kana sell in USD kan jedhutu jira. Jalqaba irratti maal tuqna jechuudha? Withdraw kan jedhu tuqna jechuudha. Withdraw jala immoo asitti dhufnee search batanii keessatti maqaa coin yookiin immoo iddoo kanatti maqaa coinii keenyaa yookiin immoo currency withdraw goonuu guunna jechuudha. Fakkeenyaaf asitti search goona jechuudha. USDT kan jedhu yoon search godhe akkasitti naaf fida jechuudha. Fakkeenyaaf isin immoo toonii gochuu yoo barbaadanii yookiin immoo toonii withdraw gochuu yoo barbaadan yookiin immoo toonii gara telegiraamitti erguu yoo barbaadanii asuma irratti toon jettanii barreessitu jechuudha. Toonii erga select gootanii booddee baalaansii isin qabdanii isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf yoon toonii select godhe send via crypto network kan jedhutu jira. Isatti buuna jechuudha. Erga itti buunee booddee iddoo kanatti maal goona jechuudha? Gara telegiraamii deemna jechuudha. Gara telegiraamii erga dhufnee booddee waaletii bananna jechuudha. Waaletii keenya erga bannee booda waaletiin keenya asitti waan isin beekuu qabdanii verifaayi ta'uu qaba jechuudha. Telegiraam waaletii verifaayi gochuun baay'ee namatti ulfaatu maqaa guutuudha. Paaskii yookiin paaskoodii guutuudha. Akkasuma iimeelii yookiin immoo rikaverii iimeelii isin gaafata iimeelii seeraan guutuudha. Baay'ee steeppiin isaa hin dheeratu jechuudha. Yoo immoo viidiyoo barbaadanii koomentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Viidiyoo haala isinii galuu danda'uun isin hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma maal goona nuti kan nuti gochaa jirru baayinaansii irraa telegiraamiitti telegiraam waaleetiitti baalaansii fudhachuu waan barbaadnuuf addi kiriptoo goona jechuudha. P2P maarkeetii utuu hin taane amma asirratti waan isin argitanii P2P maarkeetiidhaa fi external waaleetiitu jira. Kan nuti gochuu qabnu external waaleetiidha jechuudha. External waaleetii banna jechuudha. External waaleetiitti erga buunee booddee isa Binance irraa asirraa select goone fakkeenyaaf USDT konne ergaa jirra yoo ta'e asirraati kan nuti receive goonu USDT ta'uu qaba jechuudha. Yoo immoo toonii select goone ta'e toonii select gochuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf asitti toonii select goonetu continue goona jechuudha. Erga continue goone booddee adreesii nuu fida jechuudha. Adreesii kana of eeggannoodhaan koppii erga goone booddee gara maalii deemna? Gara Binance akkaawuntii keenya deemna jechuudha. Binance akkaawuntii adreesiitu jira. Gara Binancetti yeroo deemnu jechuudha. Adrees kan jedhutu jira. Network kan jedhutu jira. Mimo kan jedhutu jira. Withdrawal amount kan jedhutu jira jechuudha. Iddoo adreesiitti waan amma telegiraamii jala select goone asitti paste goona. Toon coinii networkidha jechuudha. Networkiin asitti akkuma isin argitanii ofiisaatiin iyyuu select nu godha. Garuu immoo yoo select nuuf hin godhu ta'e yookiin immoo ofiisaatti provide hin godhu yoo ta'e of eeggannoodhaan toon coinii ta'uu qaba jechuudha. Networkiin nuti ittiin transaction geggeessinu kan biraa select yoo goone fakkeenyaaf amma TRC kan jedhu jira USDT TRC 20 minaamin kan jedhu networkota garaagaraatu jira. Isaaniin utuu hin taane gaafa toonii dabarsinu toon coinidha jechuudha. Networkiin isaa jechuudha. Yoo doolaara dabarsina ta'e immoo networkiin isaa kan biraadha jechuudha. Toonii ittiin transaction goone yookiin immoo networkii nuti toonii ittiin dabarsine USDT dabarsuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Networkiin isaanii garaagara waan ta'eef isa kanallee of eeggannoodhaan guutuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf asitti paste goona jechuudha. Toon coinii ofiisaatiin select nu godheera. Kanaaf iddoo kanatti maal nu gaafata? Mimo kan nu gaafata jechuudha. Mimoon immoo Binance irraa Binancetti yeroo dabarsinu Mimo fi adrees nu kennu nu provide godha. Asitti garuu telegiraamiin Mimo waan hin fayyadamneef irra dabarra jechuudha.
asitti minimum amount of thoonidha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo xinnaate minimamiin 2 ta'uu qaba jechuudha. Kan inni nu gaafatu tokkoon isaayyuu USDT 5.34 waan akkasiiti. Toonii 2 jechuun immoo doolaara 10 fi gara doolaara 11 jechuudha. Minimum amountiin 2 jechuudha. Yoo xiqqaate 2 fi isaa ol dabarsuu qabdu jechuudha. Kanaaf asitti minimum hamma dabarsuu barbaadanii toonii hamma dabarsuu barbaadanii baay'ina isaa asitti gashitu jechuudha. Erga kana gootanii booddee transaction fiin 0.02 dha jechuudha. Toonii 0.02 toon jechuudha. Kanaaf erga kana guunnee booddee withdraw kan jedhutti buuna jechuudha. Withdraw erga goonee booddee maal nuun jedha? Confirm nuun jedha jechuudha. Confirm nuun jedha. Wanta inni nu gaafatu guunna jechuudha. Piroosesii kan biraa hin qabu. Erga asii xumurree booda daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10 gidduutti deemnee telegiraamii keenya irraa baalaansii keenya ilaalachuu qabna jechuudha. Asirratti waan isin beekuu qabdanii waaletiin keenya kan telegiraamii isaa ta'u kan baayinaansii isaa ta'u kan nuti tiraansferii gochaa jiru kun lammansaa veerifaayi ta'uu qaba jechuudha. Baayinaansii irratti yoo ta'e silumayyuu baalaansii itti dabarsuus irraa dabarsuus hin dandeenyu utuu veerifaayi hin godhini. Telegiraamiin garuu isatti ergaa jira waan ta'eef dirqama maal ta'uu qaba? Veerifaayi ta'uu qaba jechuudha. Tiraanzaakshiniin baayinaansii irraa gara telegiraamii gabaabaatti kana fakkaata jechuudha. So amma immoo telegiraamii irraa baayinaansiitti dabarsuudhaaf maal gochuutu nurra jira isa jedhu gabaabaatti walii wajjin ilaala jechuudha. So baakii erga goonee keessaa baanee booddee kana telegiraam waaleetii erga bannee booddee telegiraam waaleetii keessaa baalaansii waan dabarsuu barbaadnu inni kunis akkuma tajaajila nootkoinitu jira, dooksitu jira yookiin immoo kiriptoo kamiiniyyuu dabarsuu kan barbaadnu selektii goona jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti akkuma isin argaa jirtanii toonii 0.7 jechuudha. Akka jechuun doolaara 5.4 waan akkasii kan ta'udha jechuudha. Kanaaf erga selektii goonee booddee maal goona? Ergaa jirra waan ta'eef asitti sendi kan jedhu tuqurna jechuudha. Sendi erga goonee booddee asitti waan isin beekuu qabdanii filannoo waan sadiitu jira. Your Telegram contact kan jedhu jira. External wallettu jira. Space kan jedhutu jira jechuudha. Toon spacetu jira. External wallettu jira. Telegram contactitu jira jechuudha. Asitti inni jalqaba Telegram contact jechuun Telegram irraa gara Telegramitti nama kan biraadhaaf fakkeenyaaf nama isin beektanii Telegram contact keessan irra kan jiru nama isin Telegram isaa qabdanii Telegram walletii nama sanaa irratti dabarsuu yoo barbaadan transaction fee illee hin qabu jechuudha. Yookiin immoo kaffaltii kaffaltan hin qabu akkasumatti salphaadha jechuudha. Inni kan biraan external walletidha. External walletiin immoo crypto exchange kan biraa kanneen akka OKX, Binance, maamni kan jedhamani isaan irratti dabarsuudhaaf external walletii fayyadamna jechuudha. Inni kan biraan immoo toon spaceedha. Toon spacein immoo kanuma wallet addressii keessanii ta'e toon space kan jedhu kan isin toon irratti store godhatanii jechuudha. Inni kunis kaffaltii muraasadha jechuudha kan inni qabu. So inni wanti nuti amma gochuu qabnu Binance itti transaction yookiin immoo external wallet waan ta'eef Binancein external wallet waan ta'eef external wallet kana filanna jechuudha. Kanaaf asitti maal barreessina? Iddoo kanatti toon addressii yookiin immoo addressii walletii sarraa fudhachaa jiru yookiin immoo Binance jala deemnee addressii fudhanneetu addressii sana iddoo kanatti paste goona jechuudha. Kanaaf yookiin immoo QR code iskaanii gochuudhaaniti transaction geggeessina jechuudha. So kanaaf gara Binance deemna jechuudha. Gara Binance ergi deemnee booddee toonii search goona jechuudha. Toonii erga search goone booddee withdraw jala waan jiruuf gara depositiitti deemna jechuudha. Amma immoo gara Binancetti fudhachaa waan jiruuf depositii goona jechuudha. Depositii erga select goone booddee iddoo kanatti ammas toonii search goona jechuudha. Toonii erga select goone booddee toon coinii blockchain yookiin immoo networkiin isaa ammas toon coin ta'uu qaba jechuudha. Erga select goone booddee iddoo kanatti maaltu jira? Diimoo fi adreesitu jira jechuudha. Ammas so deposit addressii select goona jechuudha jalqaba irratti. Gara telegiraamii erga dhufnee booddee sendii goona jechuudha. Sababni isaa telegiraamii irraa gara Binancetti ergaa waan jiruuf external wallet select goona. External wallet irraa immoo toon coinii select goona jechuudha. Jechuun waan ergaa jiru jechuudha. Kanaaf asitti dhufnee addressii Binance jala select goone asitti paste goona jechuudha. Toon addressii gara Binancetti ergina jechuudha. Continue goona. Asitti immoo maal goona? Asitti tootaalii amma toonii nuti gara Binancetti erginuti select goona jechuudha. Yoo barbaadne asii use maximum jechuun guutummaa walletii keenya irraa qabnu gara maalitti ergina? Gara Binance keenyaatti ergina jechuudha. Akkuma isin argitanii transaction fee toonii ani qabu 0.73 kan isaan fudhatan immoo 0.68 jechuudha. Kanaaf 0.5
fudhatu jechuudha. 0.05 fudhatu jechuudha. Transaction fee 0.05 jechuudha. Kanaaf continue gochuudhaan waan biraa hin qabu jechuudha. Continue gootu transaction processing erga xumuramee booda daqiiqaa 5 hanga daqiiqaa 10 kan hin finne gidduutti baalaansii baayinaansii keessanii hattanii cheekii godhattu jechuudha. Kanaaf gabaabaatti transaction wallet telegram irraa yookiin immoo telegram wallet irraa gara baayinaansiitti akkasuma baayinaansii irraa gara telegramiitti kana fakkaata jechuudha. So transaction keessan bifa kanaatiin xumurachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii yookiin yaada yoo qabaattan akkuma kanaan dura koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasuma chaanaalii kanaaf immoo haaraa yoo taatan sabskraayib gochuudhaan teekinooloojii afaan keessaniin baradhaa isiniin jenna. Thank you.